السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرت فيا حيسان نجيني ملالا وبري وانكي كبجمو جالتا وماتي أجبو شو كنتاتن إجان أرجع ملك أرجتن كان وياتك كليت هاتو فيديو لك يدبال التني رافع يدم تيو جرات نجين كذا ملالا اسم جتون هوا أوكي أما واتو كاسة ولا بيتني نمتين جارتا غزغوسن جارتا كبدا سن أوبتنا كيتة نجلا زوري جارتا كبدا سن أوبتنا كيتة مسانو سرفودو يوم جارسي كان كيكون تشت قدني كرا دارو آخرا قدانو يجنا إيزو ما جنا تيتة كأنا جو كنا جنا تيتة إندو كود فرا هم نجيب بدو إن دونا ويجت تبو صدقة ودافي دعائي ودافي ويو يا حبايب أزال بتنقى باب سنة فاتي وانتي ورب الكعبة نمي جومك أساسا وان براتي متي نمي جومك أساسا مسانو جبو كان كيسون تاني إسا جالتشو كان كيتي مسانو جبتي غارو كل إسان أساسا إيدا نمي تين تنغاف أنفود نأجيس هون دندتي جئي نغاف نيتي فودو بربادي توقف فاسي ممتادا قدما جت بكت انجرت مسانو يا سنين جديد مرون دندت امرين تيتيمتي سلازي وان غدو كبدن لينغراتشو ورود مسانو جبتن اكاكيت الى اني دعاء مسانو كل جبا دعاء سودادا مسانو جبا غرو كراغرو منجرا اس موتن فرالو مسانو غرو نينجبا خلاص نينجبا جبو ما في جبا دغا يو مسانو جبت مال غوتا بيتا sibira jechuudha ana biraa fakkeenyaaf haidha jaarsa keetii tokkon cabin kabaja isaan dhabin itti wocin hin jibbin jaalalaaf akka kenni akka jaalatutti akka kabaju argisiisi nagartee isaaf bakka kenni dadhabbii isaan jaalate waliin dadhabe yaada isaa cinaa duran dhaabbatin yaada isaa hunda deeggari kajibitullee eeshi waan deeggari booda haa'in tasgabbaawu simmeeti yoo keessa jirsan keessa haboo eedee booda fimmoo baroonni kun xuruurratti hin fakkaanne jettaa waan ta'eef jechuudha. Maqallaan namoonni jaarsa keessan jaallatanii masaanuu tan akkanatti uffee godhanii jibbitan wallaahi namni masaanuu jaallatu hundi kan kee warra jaarsa keessan hin jaallanne araat naqe baalaachuu maattoochuu naachuu wallaahi. أنا وانجر في جالة دوك مسانو جب ملء مسانو وان يوكا سارو كويتي مدي يوكا بوم بيأكلوا بتشنا كأنا قرتة كيوت إكش مكان تويتني ما دوسان إسي مدي مسانو نما ما كياتي قالوا وانا تبيكو قبل تكا قاها مسانو ما نحن كي دفته عتلين هرئنا قبل كما تاكيتي مسانو سنلة هرئنا قبل كما تافي إسي لمانو كنا في يروح الدول فتن مسانو لما ما ولنجال النبيتني هرئنا متى ساني قبل هرئنا جرح الولي فده osoo atirina qabaachuu baatte masaanuun jaarsa kan kee akkana daariin geettu osoo immoo isillee nimmoota hidhina qabaachuu baatte jaarsa kan kee tama nyaatu kabiraa kan niitiin qabne soiti malee jechuudha garuu isin lamaanuu hir'inatuyyuu masaanuutti isin fide masaanuu kana jidduu keessan isin kaahee maqaa kan isin baasee ulee ba'aandee jiraattanii jechuudha kanaafuu atokkoleetti jaarsa kee jaalattaa masaanuu jibbitaa haqa isaa takka jallisin ittiin balleessin. dhibba jaarsa hinkee kana bakka kenniif ilaala fakkeenya mi tokko yoo an akka fidhateef inni uf jajamaani maal yeraasu guddaa haa xoosu rabbiin abbaa jazaati abbaa mana hinkee ka halaala kan keessan akka feeteetti lubbuu kan kee wareegif hagisa rabumaan argametti gaafa inni naan taane jedhee osoo qabeenyi tirfii jiraatee qabeenyi tirfii jiraate namoonni hedduu fakkeenya masaanuu fuudhan qabeenyi tirfii hin jirre irratti si'ii haqasaa eegu si'ii kabaju si'ii jaallatu si'ii waa hunda kana godhu irratti dhaqee yoo inshaallah inni shannaafatee shannaqatee deemee niitii fuudhe warabbal ka'abalaan zannaxii garsiisi sittiin dhagahin qismiin keessin cabin maaliif dura ittiin balleessine qaati waan tokko ittiin balleessine jaallatta hin kabaju waa hundaan isa cinaa dhaabbatte waan ta'eef jechuudha. Simmoo rabbisoo jira har'a guyyaa kanatti rabbisoo jira inni immoo umrii isaa ila akkamatti itti kolfita ila osoo gubatu osuma ofii of nyaatu balam akka lukkuun ofuma haateetni maaliif itti baasti jedhan ofuma balaa ofitti haadhee ofi baasa ofumaa gubataa jechuudha
Kanaafuu ati jaarsa kan kee gaafa inni masaanii fuudhee dhumaati akkana jaallatu osoo akkana jala fi dhumaati kabaju osoo ati akka shari'aatitti illee akka jaalalaatitti illee waa hunda kan ta'eef jirtu masaanuu fuunan moo isallee isillee dhiisi. Garuu immoo dhiirsa biraa deemtee hin hirmuun akkasumas wajjin jira garuu zannaxii ilmaan ta'e guddisaa waan kee koontirool godhi inni isii hojii akka fedhe haa ta'u jaalalli duraanii sun akka hin jirre immoo eenyummaan keessa warroon dhiira beekuu qabdan jaartii jalqabaa irraa gaafa jaartii jalqabaatitti saftan aakirri keessan wallaahi azim ala salphinuma jechuudha salphina aakirri keessan jechuudha jaartii jalqabaatti warri saftan jechuudha warri dhiira in argata waagaa isaa zannaxii jira daa'imman kan kee wajjin qismiin sin cabin masaanus akka fedhan waliin haa ta'an inshallah duniyaa kan kee qabachaa dhiirsa biraan deemaa malee garuu immoo gaafa du'uu naa wayya jettu sirrii miti. Dhugumatti situ jaarsa biraati heerumuu fedha jechuudha. Ijoollee abbaa ijoollee kan keetiiti bar. Ijoolleen kan kee abbaa malee guddatan bar. Du'a isaa ati lubbuu keetiif waan masaanuu jaallattuuf waan masaanuu jibbituuf isaaf du'a hawwite. Garuu ilmaan sun abbaa malee guddatan. Ilmaan tantee si takkitti gammachuu dhibba qabaataa hin jiraatan. Abbaan laazima gaaddidduu ilmaan keetiiti gaaddisa ilmaan keetiiti. Kanaafuu abbaa ijoollee kan keetii akka du'u hawwuu irraa masaanuu san hin jibbata taanaan takka baariin jibbasii garsiisi. Abbaa manaa kee ile yoo waa sirraa hir'ate kana hir'ate kana sirreessinaan jedhe. Walii sirreessaa deemudha. Yeroon kenna alhamdulillah yeroo firiidha Yusuf Jawwar. Na malee isa du'a hawwitee fi ati ijoollee abbaa malee guddista tokko ati dubartiidha dhiira si barbaachisuun hin nafu hamma masaanuu jibbitu ati hamma nyaattee dhuydutti hamma umrii shabaabummaa kanarratti atamu hamma inni isa dhabuu wayya jettee baramatamu. Kabdaale waan akka isan hin jedhamu. Abbaa manaa dhabuurra dhugaa ani garuu hin beekan. Ani garuu uummata kutaa amma faankii kana waan tokko jawaabuun barbaadu. Garuu jechi sibichaa miti kan biraallee argeen jira nama lama sadii ka abbaa manaa jedhan kana yidabbiraa wallaahi laazim. Komentii ilaalee komentii baay'ee inni haadhu inni ayyubaali mubbileewwan kii maashuu inni dabaddani masaanuu jibbaaf moo masaanuu bar amma bar isin daraja masaanuu tan ol gootan bar laa yebataachinnaa simmeetiin akkasinitti dhagamne akka warri soddoota baana yebataachinnaa simmeetiin dhagamaa jira jechuudha. Maaliif sodaadha masaanuu hamma jaarsii kabajee waa hunda isaaf ta'e lubbuutii tana hamma firfir jedhutti isa hojii dadhabee jedhutti masaanuu sodaadhu lakkii hin fuudha gaafinni jedhe zeeroo irra deebi'ee qala zeeroo irra deebi'ee raawwadhe achi takka jedhee ol ka'a jechuudha. Sana xalee kan jirre kan anam laa guyya takka faashinii hordofee hin beeku uffata kii maali baqa normaali nama normaalii jiraatu jechuudha. Miidiyaan kan nama jaalladhu garuu jaarsa kii kan akka warqeetti jaalladha jechuudha. Garuu gaafa inni isaaf jedhee waan hin taane hin qabu inni illee naa jedhee waan hin taane hin qabachuu hin danda'u. Ani garuu isa caalaa isaa miidhame. Rabbuu ragaa garuu dokkaatu gaafa inni jedhu edemoo sana achuma cufe faayilii san numa cufe faayilii kanaan dura ture guutuu cufe takkaffaa zeeroo irraa jalqaba hayaata kiyya. Zeeroo irraa akkuma inni jirutti illee haa ta'u inni illee haa jiraatu masaanuu sallee isuma hojjaa jiraatu waliin geenyu naaf isin dammoo jechuudha wal ga'uu hin qabaannu alna kaati min tuqu. Hir'ina tuji isa illee natti fide waan ta'eef ani immoo hir'ina akka hin qabne 100% of beeka waan ta'eef alla kaati. Isii ittuma dhiisee ofumaa kiyya jireenya itti jiraachuu eegala. Ilmoo qaba ilmoo itti guddifadha. Ilmoo dhaleeta biraa dhaluu fedha dhala. Isuma kanarraa dhalallee chiggiriin hin jiru. Lijoochin እያሳደግኩ ብቻዬን ዝንጥ እላለሁ። Jaalala ammaas amma bakka qabuuf kanamu parsantii dhibba keessaa 95 zac godhe gadi sabuusa. Parsantii 5 waliin jiraadha. Sababni isallee dhiira biraa waan hin feeneef. Isarraa adda bahee dhiira biraa hojii jiraachuu waan hin feeneef. Parsantii 5 san isa. Maaliif anaa akkan isaa ta'u inni niitii biraa fide jedhu yidaabbiraadha. Kanaafuyyuu masaanuu jibbaaf jaarsa keessa hin dhajjeesina. Dammoo ajala ofitti daddafaa jirtan ajala beektaniim ajala. Namicha yoo niitii fuudhu jedhee amma laalsima morma kan akkana godhee xiqqoo sii bobboohee guyyaa lama sadiin takka taasi'aan adda galtu deemee fuudha kasa. Kanaafuu adaba kan kee hore. Anumas siin jedhe isaan isa cinaa teettee namicha kana ga'u hara sheemnoo. Wallaahi sheemnoo ani kana keessa hin jiru. Maraafuu waa'ee masaanuu warri waa'ee masaanuu birbinyitan hin birbinyina. Dammoo masaanuu dhamanina. Ijoollee hedduu masaanuu jajamoo
مسانون دايمندي مسانون ورقي ايس ورقي دايمندي يا بنت الحلال ورقي دايمندي ننجر ما في ورقي دايمندي ما تشو كويس ورقي دايمندي ننجر مسانون ورقي دايمندي ام تنجرتو المان بجرا نايت المان تي كاننا غدستي توفين تمتي انتم تتور من مدامي كيزه تيته يا ور من مدامي كيزه تاي مسانو جبر برو كيزه سودادا من مدامي كيزه تني مسانو جبنا سن jaarsi keessa akkana macoortanii harkaatti yoon qabin masaanuun jibbin osoo gaafate galtee osoo masaanuu jibbasii akkana gubatu galtee itti golaasii gabbaate maxaa dargaalesh of ajjeestamoo isa ajjeestamoo si ajjeesta kanaafuu haddu baalikum alal aqal jaarsa keessanitti galuudhaaf waa hundoli qabadha of qoqopheessa wanti isin har'a biyya hormaateettanii sirreessitan kun gaafa isin galtanitti abbaa biraa qabaachuu mala warri dhiiraa kun shirri jaraa shiraa miti shirri warra dhiiraa kun shiraa miti warabbal kaaba ummata akkan isisti rabbi nan garsiisnu warra dhiiraa kan warra dhiiraa abbaa manaa hiyyanna dhagaa amman kanarra dubbatuun barbaadu obboleettii inni yoo na boolla meeqa qotate bakka meeqa waa meeqa godhate ati madaa'ima keessatti masaanuu jibba jette sheemooniyuu gali gattali tama qabdu sani tabbata ijaarsu kan keessa mee masaanuu hojibbitu hafu tawakota sembuusini talafaa fudhatti isma sana akkasitti qabdi galimee inumatti biqaatii qabda malee mana madaami keessatti jira masaanuu jajjitu masaanuu jibbiti ashaada tama masaanuu jajjitu akka manna kaaramte badhisiin immoo ajaa'ibaa qabdu bara warqee jetti bar masaanti innaate masaanuun tante ijoollee tante si nyaachisu si obaasu miti asirra baatte footoo si wajjin kaate ijoollee asirra kaatte footooleen kaate si erguu hunda ni dandeessi masaanuun ni dandeessi kana godhu sababni isaa si harka kanatu jira isi harka omoon jiru ijoollee tante bicha jira garuu akka ijoolleen tanteetti jiraattu immoo rabbiin tokko jatu beeka ijoollee tante wajjin mana ormaa keessatti shawwadamin daa'imman keetitti galte osoo kiyya adabatte faaruu masaanuu kana of keessa galle qibsee mana keetti galte masaanuun badhee nama leellistu diinni akka isiin jiru gaafate si cinaa geette warabbal kaaba halafti bihaa dirramata kanaafuu mee agartanii sammuu biizi nama godhina in aari dhugaa namitti masaanuu akkasii jajjisan bar masaanuun obboleettiitii yaanaa rakkoon qabu geen wanni irraa jajan hin qabu kalaas kun inuma waliin taane masaanuun kalaas masaanuun inuma jaallattee siin taane har'a bar masaanuu miti diinni kan gabii hormaatitti si jaallata bar gaafa ati galte garuu diinni kee tokkoffaan isi mar'ati daa'iman diijetteen tana waan balleessiif ofiin wajjillaa agan irraa soon barbaadu astaghfirullah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk